Ashama daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo akkam nagaa ammas qophiin keenya akkuma itti fufetti kan jirudha jechuudha. Namoonni chaanaalii keenyaaf haarawaa taatan akkasumas miseensa keenya kan taatan laayik gurgurcha gochuudhaan viidiyoo keenya kana haa eegalluun jedha jechuudha. Viidiyoon keenya kanarra wantoota barnoota tiitoriyal viidiyoo irratti kan qabatedha jechuudha. Kanaaf namoonni chaanaalii keenyaaf subscribe hin goones akkasumas subscribe gochuudhaan miseensa keenya ta'a isiniin jennam. Telegiraamii keenya keessa seenuudhaan wantoota garaagaraa argachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf ammammoo gama qophii keenya kan qopheeffannetti kan isin dabarsinu ta'a. Okay, akkuma jenne chapterii kanarraa kan eegaludha jechuudha. Master budget kan jedhu irratti kan qabannedha jechuudha. Master budget kanarratti wantoota garaagaraa hedduutu jira jechuudha. Kanaan dura viidiyoowwan kanarra waa'ee cost kanarratti kan hojjenne hagammaa hin jiru jechuudha. Kanaaf eegalliidhaaf isaan kanarraa kan eegallu ta'a jechuudha. What is budgeting kan jedhudha jechuudha. Akkuma beektan budget yeroo jennu mootummaas ta'e mootummaas kan hin ta'inis akkasumas dhuunfaas ta'e kan dhuunfaas hin ta'in irratti baajetni ni baha jechuudha. If jalqabumarraa'u fakkeenyaaf barattootumarraa yoo kan eegallu ta'e barataanu baajetii bisa barbaachisuutu jira jechuudha. Hagasitti kan baajet jechuudhaan akkaataa waliigalaatti baajetiin jechuun baasiidha. Garuu akka galumsa barnoota kanatti kan gabaabsine ilaallu ta'a jechuudha. Okay. Budgeting is a common accounting tools company use for implementing a strategy. Budget yeroo jennu jechuudha. Meeshaawwan maalii kan ta'an jechuudha. Kan quantitative ta'an jechuudha. Kan mathematically or herreegaan kan beekaman jechuudha. Dhaabbileen tarsiimoo hojii oolchuudhaaf kan ittiin fayyadamanidha jechuudha. Implementing gochuudhaaf kan ittiin fayyadamanidha jechuudha. Kun maal jechuudha? There are accounting tools jechuudha. Meeshaalee maalitiin accounting herreegaatiin kan beekamanidha jechuudha. Fakkeenyaaf plan jechuu fi budget jechuun garaagarummaan isaa asitti beekamaa jechuudha. Budget jechuun accounting tool ta'uu isaatiin accounting tool yeroo jennu hagana baafneeti hagana waggaa kanaaf baafnee waan hagana irratti baasuudhaan waan kanaaf baafnee hagana argachuu qabna jechuudhaaf budgeting jennaan jechuudha. But plan yeroo jennu haala kanaan deemnee haala kanarra gahuu qabna karaa kanarra deemuu qabna kan jedhuuf plaanidha jechuudha. Kanaaf budgetingiin maal jechuudha? There are accounting tools jennee beekuu qabna jechuudha. And management use budget to the communicating direction and goals throughout a company. Budget turn managers perspective forward and aid in the planning and controlling the action management must undertake to satisfy their customers and success in the marketplaces. Budget yeroo jennu jechuudha hoggansi budget fayyadamuudhaan jechuudha. Galma isaa akkasumas kallattii isaa direction isaatii fi galma isaa guutuudhaan dhaabbata tokko keessatti ni dabarsu jechuudha. Wantoota isa barbaachisan kan ittiin baasuudha jechuudha. Kanneen akka planning and controlling akkasumas directing jennee dubbanne kanarratti jechuudha. Karaa communicate gochuudhaan directionaa fi akkasumas goolii isaa kan kaampaaniin tokko dabarsuudha jechuudha keessatti yeroo baay'ee baasu jechuudha. Akkasumas budgetni kun jechuudha ilaalcha hoggantootaatiin gara fuulduraatti jijjiiruudhaan kan gargaarudha jechuudha. Gochoota hoggantoonni maamiltoota isaanii quubsuudhaaf yookaan gabaa keessatti jechuudha akka milkaa'aniif jechuudha karoorsuu fi akkasuma to'achuudhaan jechuudha. Maal gochuudhaan jechuudha wantoonni isaan karoorsan keessaa wantoota akkaataa isaan ittiin fudhachuu qaban yookaan galmeessaniif yookaan akka isaan kastamariin isaanii ittiin gammaduuf maal godha jechuudha. Budgetingiin jechuudha kan ittiin expected godhee baasuudha jechuudha. Ittiin raagatee jechuudha baasuudha jechuudha.
yoo haala kanaan deemne namoonni ilaalcha keenya irratti baay'ee gaarii ta'uu danda'u jennee kan maamiltoota isaanii ittiin quubsuu danda'anidha jechuudha. Akkasumallee ittiin milkaa'uufis fudhachuu qaban keessaa kana jechuudha. Karoorsuu fi to'achuudhaan jechuudha. Budget nothing without planning and controlling. Budgeting jechuudha. Planning fi controlling alatti faayidaas hin qabu jechuudha. Planning jechuudha. Kanaaf plaana yeroo baasanii fi control yookaan to'atan taate fakkeenyaaf extravagancy gootee yookaan osoo hin to'atin kaashii ati budgetiidhaaf baastu jechuudha. Osoo hin to'atin gama fadhin yookaan bahu ta'e controllingii hanqina controllingii waan qabuuf galmaan hin gahu jechuudha. Extravagancy sirra geenye jechuudha waggaa dhufurratti yeroo ati audit gootu walqixxummaan ati argatte kisaaraatu ta'a jechuudha. Walqixxummaallee hin argatu jechuudha. Namni akkasitti baasii kanarratti gama kanaan adeemu jechuudha. There are a budget is a provide measures of a financial result a company expected from its planned activity. Budget jechuun wantoota ittiin measure goonu jechuudha. Maal financial result jechuudha. Bu'aa maallaqa yookaan bu'aa financially kana jechuudha. Kaampaaniin tokko kamaal godhe expected godhee tilmaamuudha jechuudha of duratti jechuudha. From its planned activity gochoota inni karoorfateerra adeemuudhaan jechuudha. Namni tokko karoora sanarra adeemuudhaan pilaana inni baasee sanarra adeemuudhaan bajetiin isaa akkamitti akka provide ta'e akkamitti akka resultiin argamu jiru expected godhus danda'a jechuudha. By planning, the managers learn to anticipate and avoid potential problems. Instead of deals, there are dealing with unexpected problems. Managers can focus their energy on exploiting opportunity. Budget jechuudha bu'aa faayinaansii dhaabbatni tokko hojii karoorfame irraa eegu jechuudha. Kan ittiin maal goonu jechuudha kan ittiin measure goonuudha jechuudha. Kanaaf karoora baasuudhaan hoggantoonni rakkoolee mudachuu danda'an kana tilmaamuudhaan irraa akka fagaatan ni barsiisa jechuudha. Learn godha jechuudha. Karoorfame kanarra dhaabbachuudhaan jechuudha. Akkuma jenne jechuudha dhaabbatni sun jechuudha waa rakkoolee mudachuudhaaf deemu tilmaamuudhaan jechuudha irraa fagaachuus danda'a jechuudha. Kanaaf hoggantoonni rakkoo hin eeggamne ilaaluu mannaa jechuudha xiyyeeffannoon isaanii maal ta'uu qaba jechuudha. Carraa ittiin fayyadamuu irratti deemuu qaba jechuudha. Rakkoo kana furuu irratti deemuu qaba jechuudha. Kanaaf rakkoolee mudachuu danda'an tilmaamuu kan danda'an karaalee ittiin fagaachuu danda'an kan ittiin nuuf baasuu danda'udha jechuudha. Baajetinni jechuudha. Kanaaf karaa kanaan baasuu dandeenya. It remembers few business plans to fail, but many of those that collapse failed to a plans. Filosoofaroonni garii akka jedhutti jechuudha yaadota garagaraa dhiyeessu jechuudha. Kana keessaa inni tokko maal jedha jechuudha. Daldaltoonni muraasni kufaatii karoorfatanidha. Garuu kanneen kufan hedduun isaanii hin milkoofne. Karoora kanaan hin milkoofne jecha jedhu baasaa jechuudha. Asirratti maal beekuu dandeenya jechuudha. Daldaltoonni muraasni kufaatii karoorfatu. Maaliif haala isaan ittiin adeemantu gaarii miti jechuudha. Akkuma asii olitti ibsinetti haalaan alatti yookaan rakkoo kanas problemii kanaaf yoo identify hin goone jechuudha. Rakkoo kanaaf jechuudha maal ta'u jechuudha kufaatii ta'u jechuudha. Garuu kanneen kufan hedduun isaanii hin milkoofne jedha. Kanneen kufan jechuun kanneen failed ta'an jechuudha. Pilaanii kanarratti jechuudha collapse ta'an jechuudha. Na kufan jechuudha. Kanneen maal ta'an jechuudha yeroo karoorfatan kufaatii kan karoorfatan jechuudha. Kanneen kufaatii karoorfatan kun jechuudha erga kufan jechuudha kufaatii malee hin milkoofne jecha jedhurraa filosoofiidhaan kan kaa'amedha jechuudha. Okay, budget yeroo nu gabaabsine refers to a quantitative expressions of plan jennee jira jechuudha. By mathematical methods or quantitative
asirratti beekuu qabdan budget jechuun wanta quantitative expressions of plan ta'edha jechuudha. Karoora bifa maalitiin bifa quantitative expression or accounting tools or mathematical method ta'ee kaawwamudha jechuudha. But in the chapters of concept chapterii kanarratti yoo ilaaltan master budget jedha jechuudha. Master budget it refers to a working document in budget process. Adeemsa budgetni kun jechuudha ittiin hojjetu karaa dokumentiitiin kan nuuf baasuudha jechuudha. Master budget yeroon there are a document working document jechuudha. Inni maal jechuudha master budgetiin there are a working document jennee adda baasuu dandeenya jechuudha. Budget and master budget there are differences. Kanaaf wanti irra deddeebi'uudhaan isiniif qopheessinuuf akkaataa isiniif galuuf jechuudha. Kanaaf bifa qoqqooddiitiin yoo kan ilaallu ta'e budgeting yookaan budget yeroo jennu waan lama gurguddoo qabaachuu qaba jechuudha. There are a cover a specific future time periods. Budget yeroo jennu jechuudha wanta yeroo fuulduraatiif cover gochuu danda'u tokko jechuudha. Budget yeroo jennu maaliif quantitative waan ta'eef wanta fuulduraaf wanta karoorfame kanaaf baasii bahamuu qabu. Maal jennaani there are a budget. In other words, it have expressed in a quantitative terms. Ammas budget jechuun bifa quantitativeetiin kan ibsamudha yookaan bifa lakkoofsaatiin kan addaan baafamuudha jechuudha. Expected ta'e jechuudha. Kanaaf haala kanaan ibsuu dandeenya jechuudha budget yeroo jennu jechuudha. Mee isaanowwan budget cycle ta'an kanneen shanan kana kan ilaallu ta'a jechuudha. Budgetiin yeroo budgetni baafamu bifa afran kanarra meerata jechuudha. Bifa afran kanarra cycling ta'ee deemaa jechuudha. Cycle yeroo jennu bifa fakkeenyaaf konkolaataa yoo cycle yoo kan ilaaltan taate gommaa isaa bifa irra deddeebiitiin galma tokkorra nama geessa jechuudha. Gommaan san irra deddeebi'ee bakka galma gahuu qabdu sanirra si geessuu kan danda'u haalawwan shanan kana jechuudha baajetiidhaaf jechuudha. Bifawwan shanan kanaanii bajetni kun galma isaa gahuu danda'a jechuudha. The first are a performance planning jennaan jechuudha. Yeroo bajeta baafnu keessaa inni jalqaba irra argannu jechuudha. Bajeta performance jechuudha. Performance of planning yeroo jennu karoora raawwii hojii sanaati jechuudha. Raawwii hojii san raawwachuudhaaf maal tokko karoorfame. Hojii san perform gochuudhaaf maal tokko karoorfame wantoota beekuu qabnuudha jechuudha jalqaba irratti jechuudha. There are working together managers and management accountants plan the performance of the company is a whole and the performance of subunits. Akkuma jenne jechuudha hoggantoonni accountantii tan yookaan herreegdoonni jechuudha. Accountingii fi accountantiin garagara jechuudha. Accounting yeroo jennu it's processidha jechuudha. Accountant jechuun nama herreega san hogganu yookaan herreega san herreegu jechuudha. Nama baajeta san baasu yookaan herreegu jechuudha. Hoggantoonni herreegdootaas jechuudha waliin hojjechuudhaan raawwii hojii dhaabbatichaa akka waliigalaattii fi raawwiilee xixiqqaa ta'an irratti jechuudha kanneen addaan baasanidha jechuudha. Raawwii kanaaf dura adda baasanidha jechuudha. Maaliif karoora raawwii jechuudha hojii san irratti hojii san irratti pilaana san irratti karoora san irratti jechuudha maal godha performance gochuudhaaf maal barbaachisa jechuudha. Dhaabbaticha akka waliigalaatii fi raawwii isaanii maal akka raawwatan beekuudha jechuudha. Tilmaama keessa galchuudhaan jechuudha planning kana jechuudha raawwii hojii darbee fi jijjiirama gala fuulduraatiin eegamu hoggantoonni sadarkaa hundarratti hubannoo irra gahuu qabu jechuudha. Maaliif kan darbeerra dhaabbannee jechuudha kan fuulduraas ibsuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf bara darbee hanqina wahii tokkoon baajetni keenya extravagance ta'uu danda'a. Milkaa'inni keenyas gad bu'iinsa argisiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf hanqina san ammatti maal godhuu qabna jechuudha perform gochuu qabna jechuudha.
haala gaariin dabarsuu qabna jechuudha jalqaba kan expected goone jechuudha kan tilmaamuu qabnudha jechuudha. Maaliif karaa kanaan akkana waan nu godheef karaa kanaan wanta kana darbuu qabna jettee perform gochuu qabda jechuudha. Pilaana keenya keessatti jechuudha. Planning yeroo goone jechuudha jalqaba maal gochuu qabna jechuudha. Raawwii hojii saniif karoora baasuudha. Hojii raawwannu saniif karoora baasuu qabna jalqaba baay'ata baasuudhaaf wanta hojii san raawwachuudhaaf jechuudha karoorri baay'ee barbaachisaadha jechuudha. The others are providing a frame references. Inni kun maal jechuudha jechuudha wabii yookaan miizaana madaalawaa ta'e kennu jechuudha. Frame reference jechuun miizaana madaalii qabu yookaan madaalawaa ta'e kennuu qabna jechuudha. Hooggantoonni kanneen kaampaaniiwwan san keessa hojjetan jechuudha maal godhu jechuudha provide gochuu qabu jechuudha. The senior managers give subordinate managers a frame of reference. Asirratti set of a specific financial or non-financial expectation against which actual result will be compared. Akkuma jenne hooggantoonni olaanoo hooggantoota jala jiraniif jechuudha. Siinariin jechuudha wanta isaan jala jiraniif furmaata kennuu qabu jechuudha. Referensii kennuu qabu jechuudha. Tuuta isaaniitiin jechuudha. Kanaaf tuuta addaa jechuudha kan faayinaansii akkasumas kan faayinaansii hin taane jechuudha. Bu'aa qabatamaa wal bira qabamee ilaalamuu qaba jechuudha. Bu'aa qabatamaa ta'een wal bira ilaalamuu qaba jechuudha. Maaliif the expectations against which actual results it will compare. Isa raagni yookaan isa expect goonee fi actualidhaan yookaan kan qabatamaan argame kana wal bira qabuudhaan wal madaalchisuu qabna jechuudha. Har'a waggaa darbee bifa kanaan expect goonee qabatamaan wanta nu garsiise erga agarree booda jijjiirama expect godhuu qabnus qabaachuu qaba jechuudha. Provide yeroo goonu jechuudha. And the thirds are investigate variance. Investigate variance jechuun garaagarummaa qorannooti. Yeroo qorannu jechuudha. Garaagarummaa bakka garagaraati qorannoon garagaraati fi akkasuma wal hubannaa fi furmaanni garagaraa bahuu danda'a jechuudha. Kanaaf asirratti maal gochuu qabna jechuudha. The management accountant help managers investigate variance from plans such as an unexpected decline in sales. Isa kanarratti jechuudha herregdoonni yookaan management accountantiin san jechuudha garaagarummaa karoora irraa akka qoratan hooggantoonni gargaaruu qabu jechuudha. Karoora kana baasuudhaaf jechuudha hooggantoonni accountantii management accountantii gargaaruu qabu jechuudha. Help godhuu qabu jechuudha. Kan akkam faala fakkeenyaaf gurgurtaa haala hin eeggamneen gad bu'e investigate qorachuu qaban jechuudha. Maaltu gabbuuse jennee fakkeenyaaf wanta gurguramuu qabu kanarratti baajatii baafnee erga baasnee booda haala kamiin akka gurguramuu qabu maaltu akka gad buusuu qabu maaltu rakkoo irra gochuu danda'a jennee investigate godhuu fi qabna jechuudha. Eenyuuf the management accountants wanto namoota accountantii ta'an irratti jechuudha. Management accountantiin maaliif bajetiin haala itti ba'uun yoo xiqqaatee bees rakkoo wanta fiduuf bifa manageroonni jechuudha bifa kanaan ibsuu fi qabu jechuudha. Gurgurtaan haala hin eeggamneen bu'uu qabu wanta yoo jiraate ta'ellee bifa kanaan gabaasuu fi qaban jechuudha. Yeroo kan gabaafame ta'e gabaasanirra dhaabbatamee wanti biraa kan addaan ba'uu fi qabutu jira jechuudha. Kanaaf inni afuraffaa maal ta'e jechuudha take corrective actions jechuudha. Wanta akka hin karoorfanneen godhan jechuudha. Maal gochuu qabna jechuudha. Isa kanarratti tarkaanfiiwwan sirreeffamaa fudhachuu qabna jechuudha. Take corrective actions or corrective activity isa tarkaanfiiwwan sirrii ta'een fudhachuu qabna jechuudha. Maaliif wanta akka hin karoorfamne nu godhan ni jiran jechuudha. Wanta karoora keessa akka hin galle nu godhu jechuudha.
wanta san irratti dhaabbannee addaan baasuu qabna jechuudha. Maaliif gufuu wantoota nurratti ta'antu jira jechuudha. Isaan kanaaf maal gochuu qabna jechuudha. Tarkaanfiiwwan sirreeffamaa irratti yoo fudhanne hedduu nama dhibaacha. If necessary, corrective action follow, such as a reduction in price to boost sales or cutting off cost to maintains profitability. Kanaaf yoo jechuudha barbaachisaa ta'e jechuudha tarkaanfiin sirreeffamaa kan akka gurgurtaa guddisuuf gatii hir'isuu yookaan baasii bu'aa eeguudhaaf jechuudha hotuu qabna jechuudha. Tarkaanfii fudhachuudhaaf isaanawwan kana barbaachisaa jechuudha. Gurgurtaa keenya maal gochuu qabna haala kamiin akka guddisuu qabnu sirreeffamuu qaba jechuudha. Maaltu hir'atee kastamariin keenya deemuu danda'e. Akkasuma kanaaf nama ofitti hirkisuufis gatii hir'isuudhaan take corrective action gochuu qabna jechuudha. Yeroo baay'atii baafnu jechuudha. Inni shanaffaan planning against ammas karoora baasuudha jechuudha. Replan against jechuudha. Irra deddeebiidhaan karoora baasna jechuudha. Saayikilii kana yoo ilaaltan taate osuma deemu jechuudha tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa, arfaffaa, shanaffaa jedhee ammas tokkoffaa jedhee eegala jechuudha. Bifuma kanaan deema jechuudha. Baay'ee saayikiliin jechuudha yeroo deemu jechuudha. Kanaaf hooggantoonnii fi akkaawuntaantiin yookaan maanaajimenti akkaawuntaantiin jechuudha hooggansa yaada jechuudha garaagaraa baasuu qabu jechuudha. Akkasuma muuxannoo mataa isaanii karoora baasuu yeroo jalqaban jechuudha muuxannoo mataa isaaniitti fayyadamuu qaban jechuudha. Fakkeenyaaf jechuudha gurgurtaan gad bu'uu danda'a jechuudha. Hooggantoonni yeroo itti aanuuf jechuudha amala oomishaa irratti jijjiirama akka godhan ni taasisaa jechuudha. Maaliif planning again and again wanti enneef kanaaf jechuudha. Jijjiirraa akka godhan jechuudha. Maaliif oomisha keenya irratti hanqinni wanta jiraateef hanqina kana baasuudhaaf again planning again jechuudha. Plaana waggaa darbee irratti fayyadamne jechuudha. Waggaa kanaas hin fayyadamne jechuudha. Maaliif planning again ammas plaana biraa baasnaa jechuudha. Waggaa darbeera waan ta'eef waggaa kanaaf expect waan godhuu qabnu plan again goonaa jechuudha. Rakkoo isa duubaati irratti hundoofne jechuudha. Kanaaf bifa kanaan baajetni bahuu danda'a jechuudha. Kanaafuu inni biraan the advantages of budgeting bu'aalee budgetingii kan ilaallu jechuudha. Firstly, the master budget usually covers 1 month up to 1 year, whereas a short terms and as a long range plan are prepared for 2 up to 10 years. Budget yeroo jennu jechuudha budgetni kan baatii tokko haga waggaa tokkooti. Kun maal jedhama jechuudha short term budgeting jennaan jechuudha. Kanaaf kanammoo waggaa lamaa kaasee haga waggaa 10tti kan deemu yoo ta'e immoo long range planning jennee addaan baasuu dandeenya jechuudha. Bifawwan kanaanis budgeting kan bahudha jechuudha. Waggaa meeqa akka bahu, waggaa lamaati moo waggaa tokkooti, akkasuma kan baatiiwwan jaati moo haganatti jedhamee kan bahutu jira jechuudha. Kanaaf faayidaawwan isaanitti yoo kan dabaru ta'u jechuudha. The first, the advantages of budgeting are it promotes coordination and communication among sub-unit within the company. Faayidaan inni duraa jechuudha baajeta keessatti jechuudha qindoominaa fi qunnamtiin kutaalee xiqqaa jechuudha dhaabbaticha gidduutti ni jajjabeessa jechuudha. Communicating akkasumas coordinating jechuudha. Sub-unit jechuun wantoota dhaabbilee xixiqqaalee keessatti jechuudha. Kaampaaniiwwan keessa isaanowwan gad bu'iinsa keessa jiraatan jechuudha. Miseensas ta'anii maal godha jechuudha akka walitti koomni wal qunnamtii fi qindoominni isaanii akka jabaatu taasisaa jechuudha. Inni lammaffaan immoo they are provide a framework for judging performance and facilitating learnings. Inni biraa jechuudha raawwii hojii murteessuu fi barachuuf haala mijeessuuf bu'uura kan kennudha jechuudha. Budgeting jechuudha yeroo kennamu jechuudha. Provide framework of judging performance and facilitating learning kenna jechuudha. Maaliif raawwii hojii tokko raawwachuudhaaf jechuudha murteessuudhaaf barachuuf
haala mijeessaa jechuudha. Maaliif wanta irraa barannu hedduu nuuf kennaa jechuudha. Yeroo pilaana baafannee baajeta baafnu jechuudha. Wantoota irraa barachuu qabnu hedduu nuuf kennuu danda'a jechuudha. Bifawwan garaagaraatiin nuuf kennuu danda'a waan ta'eef jechuudha. And the others requires periodic plannings. Yeroo yeroon karoora akka baasnu nu barbaachisaa jechuudha. Maaliif maalirra dhaabbannee jechuudha goals and objectives. Kaayyoo fi galma keenyarra dhaabbanneen akka karoora irra deddeebiidhaan baafnu jechuudha. Yeroo yeroodhaan periodically akka baafnu nu taasisa jechuudha faayidaan isaa. Maaliif kaayyoo keenyaa fi galma keenyarra dhaabbanna. Wanti nuti hojjechaa jirru kaayyoo keenyarra jiramu karoora nuti karoorfanneerra jira galma keenyarra jira jennee ilaallee bifa saniin dafnee akka adeemnuuf nu taasisaa jechuudha. Karaa kanaan baajetni faayidaa guddaa qaba jechuudha. And the others motivate managers and other employees. Hoogganaa fi hojjettoota birootis akka kakaasu or inspire akka ta'uuf godha jechuudha. Maaliif waggaa kanatti fakkeenyaaf miiliyoona takka birrii miiliyoona takka kaampaaniin tokko baajeta baasee waggaa kanaaf baatiiwwan muraasa keessatti yookaan baatiiwwan jaha keessatti walakkaa isaa argachuu dandeenya yookaan miiliyoona tokko argachuu qabna jedhee yookaan karoorfatu ta'e hooggantoonnis ta'e hojjettoonni maaltu jechuudha inspire godhaa jechuudha akka hojii saniif kaka'an godhaa jechuudha. Maaliif wanta karoorfatan san galma geessuudhaaf akka sosocho'an godhaa jechuudha. The others are means of the allocation resource or the created an awareness of business costs. Inni tokko maal jechuudha akka qabeenya kana ramadnu mala nuu baasa jechuudha. Baajetni jechuudha faayidaan isaa extravagansiin hin jiru jechuudha. Mala ittiin qabeenya tokko irratti baasuu dandeenyu. Baajeta kana jechuudha akkamitti akka baasuu dandeenyu mala nuuf baasuudha jechuudha. Akkasuma maal nuuf gochuu danda'a jechuudha. There are created an awareness of business costs. Hubannoo akkaataa ittiin baasii baasnu daldala irratti jechuudha biizinasii irratti nuuf create godha jechuudha. Akkamitti akka baasuu qabnu hubannoo nuuf kennaa jechuudha. Maal irratti akka baasuu qabnu create godhee nuuf adda baasaa jechuudha. Karaawwan kanaan hojjechuu dandeenya jechuudha yeroo pilaanii yookaan pilaana baafnee baajeta kanarratti baafnu jechuudha. Karaawwan isaanii kanaan kan ittiin hojjetamudha jechuudha. Kanaaf karaawwan kanaan ilaaluu dandeenya jechuudha. By the way arraf qophiin keenya kanumarratti kan dhaabbatu jechuudha. Maaliif yeroon waan nuuf fuuneef jechuudha yeroo dheeraates baay'ee qo'achuudhaafis ta'e hubachuudhaaf nama rakkisa waan ta'eef arraf master budget kan jedhu gabaabinaan isa kana jechuudha. Faayidaa isaatii fi wantoota isaanii isa ilaalchisan hundarratti kan ilaalleedha jechuudha. By the way kun introduction dha waan ta'eef karaawwan kanaan akka hubattaniif isin gargaarennee abdii qabna jechuudha. Kanaaf arraf qophiin keenya kanuma fakkaata jechuudha. Haga qophii itti aanuun wal agarrutti nagaatti isin jechuu barbaada.